waggaa 14tti lakkoofteem. Gariin ifa abdataa si maleen qabu. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa addunyaa nama barsiisu keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan turu ani Gammachiis Shoomeeti. Dubartiidhaafis ta'e ilmoo dhiiraaf ganamaan hiriyaa qabachuun hawwii fi fedhii hundumti keenya qabnudha. Hiriyaa qabachuun badaa ta'e yoo hin taane haalli nuti hiriyummaa jaalalaa sana keessatti deemnu al takka jireenya keenya keessatti gatii nu kanfalchiisuu ni danda'a. Jaalalli ijoollummaa kan dhugaa ho'aa sababa kanarratti kan hin hundoofne miira guutuu kan qabu kan nama ajaa'ibsiisudha. Haa ta'uutii garuu jaalalliiwwan ijoollummaatti maaliif akka wal jaallatan akka walitti dhiyaatan illee seeraan bilcheessanii hin beekne yeroo tokko waliin ciisuu ni danda'u. Dubartiin tokko dhiira waliin ciistee daa'ima horachuu kan dandeessu akka saayinsiin haasa'utti umrii waggaa 11 irraatii kaaseeti. Kana jechuun wal qunnamtii saalaa yoo eegalte miirri lammaffeessoo ishee saffisuun qaamni ishee daa'ima godhachuuf illee dafee of qopheessa. Jaalalliiwwan lamaan baay'ee wal jaallatanii tokkotti ture. Maarree jaalalli isaanii kan waliin eegale isheen dubartii reefu waggaa 8 yeroo fixxu inni dhiiraa immoo waggaa 10 yeroo fixu kan baratan mana barumsaa tokko keessa. Hiikti jaalalaa galee fi innis gaafatee isheenis deebii harkaa fudhatte otoo hin taane waliif yaaduun ati kan koo otoo taatee natti tolaan jaalala eegalamedha. Tarii akkamittiin waggaa 8tti yookiin immoo 10tti jaalalli eegalaa jettanii kan gaafattan ni jiraatu ta'a. Haa ta'uutii garuu kana mirkaneeffachuuf ijoollee kutaa tokko yookiin immoo 2 barattu eenyudha jaalalleen kee jettanii gaafachuun qofti gahaadha. Wanta nuti ni beeku jennee hin yaanne hedduu hiikanii nutti haasa'u. Tokko immoo magaalarra kan jiran haatii fi abbaan isaanii bakka ciisichaatti fiilmii wal qunnamtii saalaa kan ilaalan isaanis mana fiilmiitii kireeffatanii fiilmiiwwan kanneen affeeru. Maarree jaalalleewwan kunneen waggoota dheeraa erga waliin turanii booda wal qunnamtii saalaas waliin raawwachuu eegalanii. Umriin ishee waggaa 14 yeroo guutuutti garuu daa'imni gadameessa ishee keessatti uumama. Wanta kanas jaalallee ishee kanatti yeroo himtu inni reefu waggaa 16 waan fixuuf amanee fudhachuu hin dandeenye. Kan si barbaachisu yoo ta'e malee anaan umrii kanatti daa'imni nan barbaachisu namumtuu maallaan jedhaa jedhee deebiseefi. Yeroo kana mucayyoon kun wanta gootu dhabde ulfa kanas hin baasu jettee murteessite. Mana yaalaa deemtee fayyummaa isaa yeroo ilaaltu sanuu ilmaan lakoo akka ta'etti mani. Baay'ee naatee baay'ee rifattee baatiiwwan muraasni gahee akka ishee irratti beekameenis maatiin ishee baranii kuni maalii jedhanii gaafatanii. Yeroo kana isheenis dhugaa jirtu dhoksuurra wanti dhufe haa dhufu jettee itti himte. Yeroo kanatti haati ishee dahuu ni deessaa. Haa ta'uutii garuu ilmaan kana ofiif hin guddiftu. Obboleettiin kee haadha qabeenyaa taatee kunoo daa'ima erga dhabdee waggoota hedduu lakkoofsisteetti ni kennitaafi jedhanii taasaanii. Yeroo kana intalli waggaa 14 kuni garuu lakkii du'a kiyya ta'a malee daa'ima kiyya obboleettii kiyya hangafaaf hin kennu jettee diddeeni. Obboleettiin ishee hangafaa kun haadha qabeenyaadha. Maatii ishees kan gargaaru isheedha. Haa ta'uutii garuu dubartii ulfoofte kanaan baay'ee jibbiti. Isheen waan jibbituuf maatiin isheellee akkanuma ni jibbuuni. Baay'ee gadi qabu ni cinqursuuni. Harka haadhaaf abbaa isheetti akka ormaatti ilaalamti. Maaddii nyaataa maatii ishee waliin teessee nyaachuu hin dandeessu. Erga daa'imni gadameessa isheetti uumame immoo kanaan ol maatiin ishee haatiif abbaan ishee obbolaan ishee cunqursuu itti fufanii. Otuu carraa qabaattee bakka biraa deemuu dandeessee mana maatii isheetii otoo baatee baay'ee itti tola. Haa ta'uutii garuu bakka deemtu hin qabdu. Barnoota
barnoota ishee saddaan kuttee. Kanaan guyyaa tokko gabaa deemtee dadhabdee gara manaatti yeroo deebitu aduunis waan jiruuf da'umsi ishees jala waan gaheef haadha isheedhaan maaloo harmee bishaan naaf kennii gadi jedheen buufachuu dadhabee jettee yeroo gaafattu hanga ati yaada keenyaan walii gallutti siidhaaf ashkarii mana kana keessaa kan ta'u hin jiru jettee deebistiifi. Kanaan bishaan gadi jedheen nan fudha otoo jettu bishaan bobbee da'umsaa battaluma dhangala'ee. Haati kana argite naaneefi ofii tirattee gara daandiitti bahuun hospitaala deemte. Rabbi gargaarees daa'ima ijoollee dubaraa lama ni deessi. Akka deesse dhagahanii haati, abbaan, obbolaan nyaata, dhugaatii, waan ho'aa, uffata daa'imaa qabatanii gara hospitaalaa deemanii. Haa ta'uutii garuu waan qabatanii dhufani kana otoo ittiin kenniin yaada kee jijjiirtee daa'ima kee obboleettii keef kennitamoo isa dhumaadhaaf si gaafannaa hin kennituu jedhanii gaafataniini. Yeroo kana haati deesse kuni lakkii du'a koo ta'u malee ijoollee akkas babbareedan harka koorraan baasuu jettee deebisti. Yeroo kana maatiin ishee eega ta'ee har'aa kaastee bakka nu waliin jiraattu hin qabdu bakka jiraattu barbaaddadhu jedhanii waan fidanii dhufan otoo hin kenniiniifiin fudhatanii gara mana isaaniitti deebi'anii. Mucayyoon deesse kuni maatiin ishee ni qoosuu itti fakkaate. Yeroo jajjabina ishees fittee daa'ima ishee qabattee gara manaatti yeroo deebitu uffata isheen mana keessaa qabdu gadi yaasanii fi lammataa maatiin kun maatii kiyyadha jettee asin deebi'iin jedhanii gadi darbatanii fi ofiifuu daa'ima kan taate ijoollee lakkuu kana qabatee akka maataatu. Haatiif abbaan maatiin jibbanii firatti madaqxu hin qabdu. Jaalalleen ishee kana godhe ofiifuu ijoolleedha. Barnootarra jira. Daandiitti bahuun jireenya hin beekne eegaluun carraa tokkicha qabdu qofa ta'e. Bifa kanaan daandii irratti saantima nama kadhachaa torbanoota muraasa erga turtee booda saantima nyaata daa'ima isheefitti dubdu dhabdee daa'imni ishee yeroo boohan isheenis otoo boossuu manguddoon tokko ni arguuni. Maal taatee yaa mucaa koo daa'ima kee fuulduratti hin boo'iinii isa ati boossu kana isaan ni beekuu boo'icha isaanii hin dhaabanii jettee gaafattiini. Yeroo kana haati mucaa yaa harmee ilmaan koo wanta nyaachisuun dhabee jettee deebistiifi. Yeroo kana manguddoon kun koottu haala ittiin daandii irratti baatee mana koo teenyee nattaasoftaa jettee gaafatteenii qabattee manguddoon kun gara mana isheetti fudhatti. Nyaata isheefis erga hojjettee kennitee booda daa'ima isheef immoo wanta daa'imaaf ta'u biteefi. Kanaan mucayyoon haati ijoollee kanaas haala ittiin daandii irratti baatee tokko lamaan manguddoo kanaaf seenessite. Yeroo kanatti manguddoon kun daa'ima kee annan siif qabaa har'aa kaastee mana kana keessaa hojii hojjettaa jettee mindaadhaan manuma ishee keessatti qacaratte. Akka hojjettuu manaatti otoo hin taane isheefis daa'ima isheefis manguddoon kun haadha caaltu taateefi. Yeroo booddee haati ijoollee kun manguddoo kanaan maaliif haga kanaan kunuunsitaa? Kunuunsa ati naaf kennitu kana mana haadha kootti yoo argadheen beekuu jettee yeroo gaafattuuni manguddoon kun ilaayaan intala koo anis dhala tokkitii intala dubaraa nan qaban ture. Haa ta'uutii garuu haa sirrooftu nama naafaa taatu jedheen daandii ani dhufeerra otoon isheen deemsisuufi yaaluu isheen daandii mataa ishee filattee mana kana dhiistee baatee akka nani miidheenii haadha ta'een hadhaa akkanitti ta'e yeroo hubadhutti ijoolleen fedhii isaaniitiin guddachuu akka qaban yeroo naaf galutti intala koo barbaachuun eegalee. Haa ta'uutii garuu balaa ishee mudateetiin gara biyya deemanii galuun hin danda'amne deemteetti. Yeroon silaalu siitiin ati dhala koo natti fakkaattaa ija guutuudhaan danda'ee sin ilaaluu jettee deebistii. Yeroo kana mucayyoon dubaraa kun manguddoo kan jajjabeessite. Waggoonni lakkaa'amanii ijoolleen dhalatan waggaa torba yeroo guutan manguddoon kun qabeenya qabdu mana ishee dubartii kana dhaalchistee addunyaa kanarraatii dabarte. Duras dubartii kanatti wanti hanqateeru hin jiru. Amma immoo qabeenyi dabalameefi kanaan otoo jiraatu maatiin ishee haatiif abbaan ishee akka isheen sooressa taate mana qabdu qabeenya bal'aa dhaalte dhagahanii intala isaanii kana barbaachaa gara mana ishee dhufanii. Gaafa argituuni haadhaaf abbaadhaatii naatee isaan hammattee isaan dhungatee akkamitti dhuftani jettee yeroo gaafattu gaggaafatanii iyyafatanii.
mana ishee akka dhufanitti baniim. Isheenis tole jettee balleessaa isaan ishee irratti godhan takkaafillee otoo hin yaadiin mana ishee keessatti yeroo keessummeessitu haasoo otoo haasa'anii dhimma tokkoof si bira dhufneerraa jedhanii gaafatanii. Yeroo kana isheenis maalii jettee yeroo gaafattu obboleettiin kee qabeenya guddaa qabdu turte kasaartee harka duwwaatti galteetti ishee gargaaruudhaaf waan qabnu hunda gurgurree kennineefirraa atis waan dandeessu walakkaa qabeenya kee kenniitii hojiin obboleettii kee bakka isaatti akka deebi'u gargaariinii ni beekta mitii erga heerumtee kaasee isheetu nu gargaaraa ture jedhanii gaafataniini. Yeroo kanatti dubartiin kun ani intala keessa yaaddanii kan dhuftan natti fakkaatee mana koo keessatti isinin keessummeesse malee waraansa kaleessa na waraantaniin ammas dhuftanii akka na waraantan naaf hin galle maatummaa keessan gaafan dahee dhufu balbalarraa gaafa na ariitan ofirraa molqee ani isinin beeku amma dafaatii mana kanaa bahaa jaalalaaf otoo hin taane rakkina keessaniitiif natti dhuftanii jettee maatii ishee kan turan manaatii ariitee kaleessa isaan intala isaanii ishee hangafa waliin guddoo turanii har'a garuu intalli isaanii kasaartee jennaan ofiis rakkatanii intalli isaaniis rakkattuu taate kaleessa akka ajaa'ibaatti ishee cunqursaa turanii har'a darbee fi rabbi ifa baafnaafiin miskiina fakkaatanii harka ishee ilaaluu dhufanii haa ta'utii garuu hin milkoofneefi. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaan guyyaa irraa kanuma fakkaataa akkasin warraa barattan warraa hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa qophii Oromiyaa 24 gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Gariin ifa abdataa ansi maleen qabu yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf